Ahmed won the Nobel Peace Prize in 2019 for ending a decades-long conflict with Eritrea and introducing long overdue reforms to his country. But after cracking down on protesters and dissolving his own ruling coalition, is Ethiopia under Abiy sliding back into repression and violent conflict? This week's headliner, close ally and advisor to the Ethiopian Prime Minister, Leencoo Baatii. Leencoo Baatii, thank you for joining me on Upfront. Mr. Abiy Ahmed won the 2019 Nobel Peace Prize at the end of a year in which he locked up journalists, detained protesters and cut off the internet. Is that really how Nobel Peace Prize winners are supposed to behave? I don't know where you get these facts. There is no any journalist in prison now. He didn't arrest 5 journalists in September 2019, Amnesty International. Leencoo Baatiidha Dr. Abiy nam tokkollee hidhuuni wakkati. Namni hidhame tokkolleen Itoophiyaa keessa hin jiru jeeti Leencoo Baatiidha wakkati. Internetiin laftirraa muramte takkalleen hin jirtu Itoophiyaa keessa nagaa deemu jira jeeti haasoo jira. Leencoo Baatii amma dura 2016 Aljazeeruma kana gubbatti gurbaa kana wajjin dhihaateeti amma dura mootummaan TPLF ummata hidhaa jirti dimokiraasii bal'isaadhaan jirtu internetii ummata irraa muraa jirti jee falmaadhaa ture sa ilmi namaa kun aangoodhaaf qabsaawamoo garaaf qabsaawamoo sabaaf qabsaawaa qabsoon oromoodhaa duraanuu laaqamtuudha turte namoota akkanaa kanaatu namoota garaa ifiitii qabsaawu namoota dantaa ifiitii qabsaawu kanaatu qabsoo oromoodhaa duraanuu belleessimee dhageeffadha. Let us finish. So the police failed to produce any sort of evidence for their alleged crimes. No, that's an exaggerated thing. What does that mean, exaggerated? There is no single... Exaggerated means what? There was one journalist, not 5? There is one incident in where fake news... One incident, fake news. Put in a market to incite violence against ethnic groups. So why is Amnesty's director for East and Southern Africa saying the return of mass arrests of opposition activists and supporters is a worrying signal in Ethiopia? These sweeping arrests risk undermining the rights to freedom of expression and association ahead of this year's election. This is not happening in Ethiopia. Ethiopia is free. So everybody is free now to... Do you say Amnesty is making this stuff up? Well, I'm telling you, all the journalists are out of prison. All political prisoners out. Be out of prison, but you're admitting they were in prison at one stage. These are prisoners detained by previous regime. All oppositions, armed and peaceful, are invited back. So the political space is wide and everybody is in the country registering, campaigning in different parts of the country. I'm not questioning the people on campaigning. Watch, for example, has said dozens of ethnic Amhara journalists were held in 2019 in their report on the country. I mean, you were on this show in 2016 as someone living in exile, criticizing the previous government for being repressive, authoritarian, locking up protesters and journalists, and now you're being criticized. Your government is being criticized for doing the same thing. Do you see the irony? Yeah, this government is not doing. I'm not aware of this. And this government is not arresting journalists. How about internet blackouts? There is no any time internet was blocked. I mean, who should people believe? Well-known, well-respected. Yeroo takkallee Itoophiyaa keessatti internetiinis murameen jiru namni seera malee hidhamee hin jiru warri mana hidhaa jiru warra mootummaan duraa hiite malee mootummaan Dr. Abiy nam tokkollee hidhee hin jiru internetiidhaas mureen jiru mootummaan Dr. Abiy mootummaa dimokiraatawaa warra baqatee ala jirus alaa galchee filmaataaf qopheessaa jiru jee falmaadhaa jira. Gurbaan maal jeen saboo atuu amma dura 2016 keessa gaafa baqarra jirtu mootummaa si dura dabrisan komachaadhaa turte mootummaa nama hidhu mootummaa mirga namaa saamu mootummaa nama cunqursuu jetteeti atuu himachaa turte arra mootummaa teetu waan saniin himatamaadhaa jira dubbii tan akkam laaltaa jennaan lakki mootummaan Dr. Abiy nam tokkollee hiiteen beektu waa takkallee gooteen beektu an asirraa waan takkaan dubbachuu barbaada. Leencoo Baatiidhaa waan fedhaa jiru is okay. Wanni beeknu Leencoo Baatiidhaa qabsoo Oromoodhaa maqaa dhootee yeroo dheeraa kan qabsaawaa Oromoodhaa fakkeessee kan ture aanguma barbaadaaf malee Oromoodhaaf yaadee kan ta'in amma ragaaf hin rabbe. Maqaa barbaad garaa guuttachuudhaaf malee akka Oromoodhaaf takkaa dhimmee takkaa yaadee hin beekne amma
afaan ifiitiin ragaa fi rabbe wanni TPLF wajji mormaa ture TPLF waan aangoo dhorkatteef waan bakka dhabeef TPLF mormaa ture malee ummata Oromoodhaaf dhimmeetii miti ummata Oromootiif yaaddaweetii miti Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf isii miti warreen duraan mormaa turan hamma galanii yooni TPLF fi Dr. Abiy wal maddii qabne TPLF irra wayyaadha Oromoodhaaf TPLF tu irra wayyaadha gaafa mallas Oromoodhaan ragaariidha gaafa Abiyyirra gaafa Haile Maariyaami Oromoodhaaf irra wayyaadha gaafa Abiyyirra dhugaa dubbachuudha gaafa Abiy Oromoon julmaan dhumaadhaa jirti gaafa Haile Maariyaam gaafa Mallas Zeenaawiidha Oromoon miidhaan dilli kun Oromoorra hin geenye dhugaan meessitu Abiy Oromoodha diigaadhaa jira Oromoodha muree internet irraa muree addunyarraa akka waliin qunnamne godhee fixaadhaa jira maddi baasee jarri TPLF kanan goone yoo dhugaan Oromoodhaaf dhaabban yoo garaaf hin dhaabbatin arrana warri Leencoo Baatiidhaa ka alaagale aangu markachuudhaaf jecha la silxaan bilo hooduun lama muraat bilo Leencoo Baatii addunyaarratti bee miidiyaa addunyaa gubbatti ummata isaa kan Wallaggaa Gujii Harargee keessaa dhumaa jiru ummata isaa Kabaalee keessaa dhumaa jirurratti kijibaan ragaa bahee jechuudha Leencoo Baatiidha this is crime namni lubbuu baruduutuuf Leencoo Baatiidha kana booda wanneefeef amma dhibban jiraatu lubbuu baruduutuuf Leencoo Baatiidha miidiyaa gubbatti bahee ummata Oromoo irratti ragaa bahuun kuni salphina oliiti shame on you Leencoo Baatii yoo Ameerikaa teessees biddeen takka nyaatta yoo galtees biddeen kudhan nyaatta tokkuma nyaatta tujjaartee kana booda bakki dhayxu hin jirtu akkamitti ummata Oromoodhaa hiyyeessa Wallagga keessaa interneetii irraa muranii fixaa jiran lakkii nam tokkollee fixaan jiranii interneetiin bakka takkallee muramne namni hidhame hin jiru Dr. Abiyyiin maal jeen barkana sii miti Defense Ministeriin isaa wajjin dalaguuhu ragaan rabbee jira biyya keessa tasgabbiin hin jirtu nagayni hin jiru waa'ee biltsiginnaa kana ani fudhu tiraawun jira ati maaliif kaaddaa jeen lakki sun walqeequu waan jiraa jeen walqeequu waan jiraati garuu Itoophiyaa keessatti wanni kanaa kun hin jiru look Leencoo Baatiidhaa an hangan takka abbaa garaati hangan takka ummata isaatiif hin yaanne hangan takka gantuudha an takka yaadeen beeku takka namni lubbuu barbaadu jecha garaa fi guuttachuudhaaf ummata Oromoodhaa hiyyeessa inni alaa gale ummata Oromoo hiyyeessa kana aangoodhaan jijjiirate sanuu aangoo turuudhaaf hin ta'e aangoo tokko itti gammadeen jiraannee fi ummata Oromoodhaa jijjiire Leencoo Baatiidhaa I used to love him I used to respect him Leencoo Baatiidhaa namaan hedduu qabachuu keessaa hogganoota jiru keessaa namniin bakka qabuuf namniin kabaju namniin wajjillee haasawaadhaa ture Leencoo Baatiidhaati dhugaa dubbachuudhaaf nama sirna qabu nama kabajaa nama gartee ifin goggoone an haganatti Oromoo ganeeti aangoodhaaf ummata Oromoodhaa dhugaasaa awwaala je'ee takkaa yaadeen beeku Leencoo Baatiidhaa atis galmeetii gubbatti baatee jirta kana booda fayyaade kana biraatiin Dubaay Dr. Abiyyiin kana booda ala kana dhaqee Itoophiyaa irraa bahee bakkitti nagaa jiraatu hin jiru Dr. Abiyyiin aangawa Itoophiyaadhaa ka aangoo irratti bahee gaafa aangoo irratti bahu dura Noorz Ameerika dhufee ilmaan Oromoodhaa dhibbas simanneeti ilma abbaa gadaa jennee faarfachaadhaa turre Dr. Abiyyi okay achirraa ka'ee Awurooppaa dhaqee akkasumatti Oromoon baatee faarfatte Oromoon biyya keessaa isaa jecha bombii qabattee wareegamte jaalala keessa kabajaa isaa qaban nuuf jijjiiraa nuuf dabarsaa ilma abbaa gadaatummaan tana seenaa Oromoodhaa amata 150 keessatti biyya bulchuudhaaf deemaa nama nuu dabarsuu nama jeeyinaa nama gootaa jedhiiti faarfachaa turan amal lama dura amat tokko dura garuu namni hundi jalaa dhaabbateeti mee haanuma ta'u jettee Oromoon kophaa dhaabbattee deeggaraadhaa turte innillee hanga gartee gaafa aangorraa kaasuudhaaf waraanitti itti dhaqu burraayyuu fi sabbatarraa mootummaa teenyaatti qabajanii as dhufu jiranii je'ee hanga Oromoodhaan dhaadatu boodarra deemeeti mishigii irraa maayyiidhaa akka maqalee mishigii irraa maayyii TPLF taatetti mishigiin Dr. Abiy irraa maayyii tan itti baqate jimma galeetiin maantana yaalmaan jimmaa ani keessanii an ilma keessanii yaalmaan jimmaa
nagargaara hunoo maallaqaa soodha kanaan isinii godha yaa warra jimmaa nagargaa jechuu eegale oromoo keessaa ibbaasee ifumaaf oromoo keessaa ibbaaseeti if xiqqeessee mishigii irraa maayyitti within 2 years TPLF ama 27tti mishigii irraa maayyii maqalitti galte Dr. Abiy amata lamatti mishigii irraa maayyiidha sanuutan itti simatamuudhaan teenye jimmatti galee yaalmaan jimmaa jechaa jira jimmalleen hin simanne mishigiin isaa tarraa maayyiidha eessatti huudhaaf teessi in history bar seenaa keessatti nama akka Dr. Abiy jaalatamee hin jiru mootummaa ol baatee akka Dr. Abiy jaalatamtee ilmaan oromoodhaa dhibbatti maajoritiin bisanii deeggaran akkasumas namni akka Dr. Abiy jibbamee fi qaanawee hin jiru amal lama keessatti warreen biraa xiqqollee ni bubbulan gartee kakkijibaadhaa xiqqoo ni bubbulan TPLF akkan ta'an mangistuleen akkan ta'an warreen san dura akkan ta'an haa dirqanii garuu fakkeessaadhaa xiqqoo ni bubbulan Dr. Abiy amata lama keessatti fira tokkollee dhabee Amaara irraa fuula dhabee Oromoon firraa tuftee jimmatti galee jimma keessaa sabaa sablammii kaanaa wajjin dhaabbadhaa jee waywachaadhaa jira. Namni Dr. Abiy guyyaa hin deeggaraju namni kun eessarraa eessa deemu jira. Gadoodha ka taarame moo lamba akka taarame moo oloodhaa firraa laaluudha qabda. Dr. Abiy akka gaaritti dhufeeti deeggarsa gaariin bulchiinsa eegalee garuu dafee by the speed of light gubbarraa gad darbamee arra jimma keessaa yaalmaan jimmaa awwarra jimmaati an jimmattiin dhaladhee isin malee maaliin qabaa shame on you shame takkaa namni si dura kana hin jiru takkaa namni Dr. Abiy dura awwarra biyya kanaati an qabalee tanaa hin dhufee baran keessanii na deeggaraa warri kun na jibbee jechuu eegadha warri kun na jibbee jira isin malee naman qabu na gargaaraadhaa jechaa jira warra jimmaatiin kuni mootiin tokko mootiin biyyaan deemu ummata niin bulcha ju'uun jibbamee ummanni firraa tufee ummata keessa gabbahuu sodaatee dhokatee ta'a ala dhaqe Dubaay dhaqe guu Dubaay dhaqu gaafilee haateef dhageessan gaafilee mucaan tokko Arsiitii fi mucaan tokko afaan Amaaraatiin gaafate tokko afaan Oromootiin gaafate gaafii jajjabduu inni deebisuu hin dandeenye gaafii ulfaattu qaanawee deebi'e kana booda Dr. Abiyyiin biyya alaa gabboon taa'u kan Ameerikaas boon taa'u Yuurooppii dhaquun taa'u yookaan akkuma warra isa duratti dhokatee awwaalamee dhaqa malee kana booda fuula ummata Oromoodhaatii fi ummata Itoophiyaa kaanillee duraan dhaabbatu tokkollee Dr. Abiyyiin hin qabu karaa gabboon hin qabu isaatu hulaafi cufe isaatu hulaafi jaare isaatu if awwaale namni akkamitti mootummaa akkanaa deeggara mootummaa amata lamatti maallaqaan ummata bituudhaaf deemu mootummaa amata lamatti if salphise mootummaa amata lamatti diinummaa diktaatorummaa isaa ifatti lafa kaa'e eessarra dhaabbanneeti maaliin amantee mootummaa kana deeggarte bar waan takka silaa waan xiqqollee bar hajiballee taatu waan xiqqoo nama amansiisatiin Dr. Abiy as bahee kanaan isinii qaba jee gartee sanii as bahee uummata kana chaalenji godhee hedduu bareedaadha garuu Abiy waan uummata irraa abdii murateef waan Oromoo irraayis Amaara irraayis Tigree irraayis Somaali irraayis hunda irraa abdii dhabeef amma huccuf irraa yaaseeti maalummaa isaa ta dhugaa tan diktaatorummaa san baasaadhaa jira baafachaadhaa jira kana shakkina diktaatorummaa isaa ta dhugaa san baaseeti nu garsiisu jira garuu we took time to understand nuuf dafeen galin nuuf dafeen beekin malee maalummaa isaa ka dhugaa san nu himaadhaa jira how are we going to take care of Dr. Abiy dubbiin fardiin tan maal godhuu danda'ama akkamitti Dr. Abiy nuun taan akka Oromoodhaaf hin taane ifatti beeynee jira akka Oromoodhaa miti sabaa sablammii biraatiifis ta'uudhaan teenye ifatti beeynee jira duuba gaafiin jirtummaa gaafiin namni if gaachuu qabu Dr. Abiy akkamitti ifirraa kaafna waa lamaa wal dhawaadhaa jira gariin namaa filmaataan firraa kaafnaa mee filmaata kana eeynee qubaan filannee Dr. Abiy nurraa deema that is a dream
that is a dream. Of course, option qabnu keessaa tokko haa ta'u garuu abjuudha. Waan kana viidiyoo kana kaadha. Viidiyoo kana seenaadhaaf kaadha. Dr. Abiy filmaataan firraa akkan kaafne Dr. Abiy saayinii hedduudha kennaa jira. Mallattoo hedduu kennaa jira. Mallattoo akka filmaataan ka'uun teenya. Dheengadda waltajjii Adaamatti aan gubbatti harka 85 illee moo baannu harka 75 ni moonaa je. Harka 85 moo baannu harka 75 akka moonu shakkiin qabnu je. Isaatu if dure maa jira akka moohuudhaaf ta'u. Akka moohu ta'u himee jira. Dr. Abiy namni sagantaa ama 50 haatee deemaadhaa jiru. Namni biltsiginnaadhaa fi madammar filosoofii kanaan amata 50 Itoophiyaa ni bulchina je'ee duruu nutti dhaadachaadhaa jiru. Filmaata ummanni keenya godhuun lakki ati mohamteeti aangorraa ka'e Dr. Abiy ummaan tana faraqaan tajoor yookaan tabaqqalee garbaa yookaanis ta'ulda sillaaseedhaati ati karraa ka'e jedhanii kararraa ni kaa'i sun abjuudhaati biraa deema. Oromoon karaa barbaachisu hundaaf qopheessuudha qaba. Akkamitti? Oromoo malee sabni biraa qophaa'aadhaa jira keenya dhugaa walitti himna. Laal waliin gowwoomsina. Dhugaa walitti himna. Siyaasaan zigaal hin qabdu. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaati. Qabsoo abbaa biyyummaadhaati. Qabsoo abbaa biyyummaadhaa yeroo goote lakkii kun keenyaati ittiin jarjaru lakkii karaa kana mee suutaan irraa deemaadhaa miti. Oromoon yoo karaa nagayaatiin taates mijaa'us karaan nagayaa filmaanni kunuu kabajamuudhaaf Oromoon irree qabaachuudha qabdi. Nama humna qabuutu karaa nagayaatiinis dhagayama qaba. Yoo humna hin qabaan akkama Dr. Ifaan godhetti for the last 2 years Oromoo irraa hiikaa turan. Oromoo waraana jee gaara jirus irraa hiikanii galchanii facaasanii baranda gannaqanii qotee bulaa baadiyyaa keessaa qawwee qabus irraa hiikanii warra mancaadhaa fi qottoon deemus irraa guuranii Oromoon qofaatu harka duwwaa hafee jechuudha Itoophiyaa keessatti. Saba Itoophiyaa keessa jiraatu hunda keessaa sabni harka qullaa mancaa malee qottoo malee qawwee malee hafe saba Oromoodhaati. Maaliif? Dr. Abiy waan Oromoo irraa sodaa qabuuf suuta lafa jalatti qophaa'aadhaa jira. Filmaata gaafaan moo'e warri biraanatti ka'us dilasii miti. Ummata Oromoo irraa yoon qawwee guuree ummanni Oromoodhaa harka duwwaa jiraate wacaniituma gartee iyyanii hoo jedhaniituma torbaan tokkoo fi lama iyyanii cal godha. Kanaafuu aangoon tiyyanaaf dheeratti waancu long time calculate godhee jira. Oromoon garuu lakkii kasii miti yoo filmaataan hin moone humnaas ni qabnettee irree garsiisuudhaaf irree san ifiifis if dhawaa jirti diininis dhawaadhaa jira. Nutis wal cabsaa jirra diininis nu cabsaadhaa jira. Nuutu wal hiikachiisaadhaa jira nuutu wal hidhachiisaadhaan jirre alagaanis arkateeti nu cabsee nuus hiikachiisaadhaa jira. Karaa biraatiin halaallu naannoon Amaaraa madfirraa qabii hanga Shikoositti qotee bulaan naannoo Amaaraa hidhatee jira. Waraana milishaa naannoo ifii dargaggeessa Amaaraa leenjisee hidhachiisee qophaa'ee jira. Naannoon Tigraay waraana well trained nam 700 ol qabdi. Kana jechuun uummata Tigraay keessaa over 10% qawwee hidhateeti waraanaa jechuudha. Uummanni Tigraay. Naannoo Somaaleedhaa yoo fudhatte naannoo Ogaadeen naannoo maanta Mustafaa bulchu kana liyyuu hayliin abdiileen hidhachiise leenjiin kennameetii fi mootummaa kana fudhatte malee hin hiikanne hundinuu waraannitti dabalamaadhaa jira malee waraana hiikachiisaadhaa hin jiran naannoon Somaaleedhaa. Hogguu Oromiyaa dhufte Oromiyaan liyyuu haylii mataa ifiin qabdu kijiba soba. Oromiyaan milishaan keenyaa qawween qabu qotee bulaan keenya qawween qabu Oromoon harka duwwaa jirti. Itoophiyaa keessaa sabni harka duwwaa jiru warreen kibbaa Southern Nation nationalities and the Oromos warri harka duwwaa qawwee malee jiru. Kuni jarri Abiy if qopheessaadhaa jira. Sodaa Oromoo irraa qabaniif kana godhaa jira. Nuti hoo maali jirraa? Mee what is our plan B and plan C? Namni qabsoo amata dheeraa kana godhe gaa plan A yoo kana ta'e
plan B dhaa fi C lafaa qabaachuu qabda. Yoo asiin nan baafne asiin na baafti. Yoo karanaan nan baafne karanaan niin bayaa plan C dhaa fi B lafa jiraachuu qaba. Yoo filmaata kan akka plan A tti lafa kaanne plan B keenya maali? Yoo plan B tti milkooyne plan C keenya hoo maal ta'uu qaba waan jiru. Namni Oromoodhaa wanni arra if gaafachuu qabnu guddoo wacuudhaa miti. Iyyuudhaa miti. Nama mootummaa tana deeggaruuf deebisaa kennaa ooluudhaa miti. Wal abaaruudhaa miti. Dooktar Abiyyi arrabsuudhaa miti yookaan faarsuudhaa miti. Yooni ummata kana ceesifna ummanni Oromoodhaa kun hedduudha dhiigee, hedduu dadhabee, hedduudha bututee qabsoon ummata Oromoodhaa tun galma haa geessu yoo jedhame arra karaa lachuutu nu if jabeessuudha qabna. I have to tell you this. I have to tell you this. Humna hidhattee gaara jirtu ilmi Oromoodhaa namni ta'e hundinuu deeggaruudha qaba. Qabsoon. This is struggle. Humna hidhatte. Humna Abiy sodaachaa jiru. Abiy waa lama sodaata arraantan. Waa lama sodaata Abiy. Joohar Maammadii fi Dirribsaa Kumsaadhaa Marroo qofa sodaata. Bakki sodaarraa qabu Dooktar Abiy Oromoo keessaa Joohar Maammadii fi Jaal Marroo qofa sodaata. Kana fudha. Waraanni Dooktar Abiy amata lameen guutuu Jaal Marroo qabuudhaa fi balleessuu barbadeessuudhaa fi ifiifuu barbadaawaadhaa jira. Ifiifuu barbadaawaa jira. Duulli guddaan bakka irra deemu jiru bakka lameen kan Dooktar Abiy maaliif bakka lameen kana duula? Maqaa balleessaan maqaleedhaa walittidhaan Marroo maqaleedhaa walittidhaan. Jooharis Baqqalaa Garbaatis maqaleedhaa walittidhaan. Laal siistama jira kanaa. Baqqalaa Garbaadhaa maqalee dhaqee maallaqa miliyoona 200 fudhatee Isqeel Gabbisaa maqaleedhaa dhaqee waa fuudhee jira. Joohariitu ergatee gartee maqalee hojii walitti hidhannoo qaba. Komiin deemtu karaa Jooharis kan. Karaa Marrootiinis komiin deemtu ololli isaan oofan. Marroon maqaleedhaa wajjii walitti hidhaa qaba. Qawweechirra harkata. Isaantu gargaara. Isaantu dha'u jira. Dooktar Abiy dhawanii balleessuudhaaf maqaleedhaa miti yooni Israa'el gargaartees irraa fudhatanii Dooktar Abiy kaasuudha qaban. Maaliif? He the worst for our nation. Oromoodhaaf irra badaan Oromoon gabrummaa amma eegalte gaafa Dooktar Abiy duraanii miti. Oromoon gabrummaa hadhooytu kan habbuuquu eegalte bara Dooktar Abiy maqaleedhaa miti yoo Israa'el yookaan sheexaanni samiidhaa gabbuuseef fudhatanii dhawanii Dooktar Abiy firraa kaasuun hedduu barbaachisaadha. Kun ammaasii olola deemaadhaa jiru. Olola yeroo hundaa'u badii hunda maqaleerra kaa'an dadhabbii jirtu Leencoo Baatiidhaa maal jedhe? Mootummaa duraan turteetu biyya jeeqaadhaa jiraa jedhe. Every time they complain TPLF. Wanni hamtuun hundinuu TPLF. Geetaachoo Asaffaadhaa amma irraanfatanii Geetaachoo Asaffaadhaa. Geetaachoo Asaffaadhaa kana eenyu godhe? Eenyu harka namarraa mure? Geetaachoo Asaffaa. Eenyutu marree miidhe? Geetaachoo Asaffaa. Garuu wanni daganne Dooktar Abiy nama insaa Itoophiyaadhaa uume. He was the founder. Dr. Abiy himself was the founder and Dr. Abiy is the only person that knows Geetaachoo Asaffaa. Kana beektu namni Geetaachoo Asaffaati wajjin dalagaadhaa ture. Namni Geetaachoo Asaffaadhaa leenjisee ilmaan Oromoodhaa toorchii goosisaadhaa ture. Dr. Abiy mataa isaati. Isa qofa namni abbaa duulafaan Geetaachoo Asaffaan beekan. Kan Geetaachoo Asaffaa beeku tolchee Dr. Abiy. Amma waa hunda duraan OPDOn quba karaa maqalee ollaatti maqalee godhee TPLF godhee Geetaachoo Asaffaa godhee mootummaan duraa billeessee nuti waa takka illee billeessine san tolchu jirra no miti. Mootummaa san duraatii fi san boodaan jirtu. Mootummaa TPLFs warri hoogganaa ture Dr. Abiy fi Lammaa Magarsaa fa'aadha. Warri security biyyaa warri toorchi nama godhu warreen nama ukkaamsu warreen nama jeesu Dr. Abiy fi Lammaa Magarsaati. Isaan Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy. Warri Geetaachoo Asaffaadhaa dhaqee harka fiitiin irraa mure. Geetaachoon isaan ergeet isaan miila namarraa muran. Dhugaan jirtu kan. Kan miila namarraa mure Dr. Abiy Ahmed. Kan harka namarraa mure
كقرورات على خيس بوري دكتور أبي أحمد متى إسات جيتاچو سفادا أجاجاساتي إسات إرجمي قولي جرلمين كان كإرجم ماس غوسيسي إسان وان كان خنبود إرها أتشك أبون هنجرو وقاها ولتيمني أورمون أكا مرون ديگره دلله هدو جارا جرن جرخون أكا أورمون على في خيسا مرون ديگر مرو is our best option لغا دبچوداف لغا تولتيما موتومان والزغالو فنجرت موتومان كجبنو فنجرت أورمون هم لما قبت هم خرا نغياتين قبسو تخيسا هم جور محمدين هوغنمت that's it هم قوي فوتي أورمو دا فلمت تخيسا مرو دا في ورئيسا وجين جيرو ورق قوي فوتي فلمت جيرو إسان سن شفتا دامت إسان سن قبساو تبلسم مادات خلي جرابا قدام فارس شفتا تران خانو بدا لينكو لتافان شفتا تران باروكم سافان شفتا تران واقو غوتو شفتا تران كوني مقا ديني نوفكن مقا وري نوفكنو مقا تقينيا مقا شفتا دات الراس مقا مرو داف كنما داجرو مقا شفتو ما داخون مقوما خلي واقو غوتو جرابا غدا باروكم سا هنداف كنما تريتو مقا شفتو ما دا الراس بارو داف كنما جرا ماليف أمة أورمو دا جبسيسو داف أورمو راتشي باسو داف أك أورمو بلالي فتو كنافو إلمان أورمو دا والمين كان اتفايدا وبيخو دا قمنا سوچي قبسو خرا نغايا تنبيه خيسا ديما جرتو تنگرين جوهر محمد هوگنا جرتو چينات أبچو خوني تا قبنو يتفلانات قبسو خرا نغايا yoo ooyetemmoo ilmaan oromoodhaa ammumarraa if qopheessanii marroo cinaa dhaabbachuudha waan qabaniin ooyetu fal'aanaa sani yaa walii galle ooyetu fal'aanaadha karaa lachuutiinuu goota keenya gaaratti erganneef duuba kaachaadha hayyuu keenya duratti baafnee qabsoo karaa nagaatan joorii fi warra isa fakkaatu biyya keessaa godhe cinaa akka dhaabbatan godhaadha karaa lachuutuunuu wal qarqabnee waliin deemuu dandahuudha qabna yoo kanan goone تبلتنال كانوا بدأ تبلتنال يو خنن قون نعلم نجر يو في الماني خن همل كوين خرانا جاتين يو أبي موهجة هركم رنيت تازيا من الجلمو إيه سمى تاكمن إيه سباخي نعدي إيه سين نمين أيما يوني أبي أكو مل ستي إبتي موني جراج إيه قبه ميديا الدنيا في لبس في الماتبرنا بالسجنان إبا موت الجراج actually waan godhu taan kun beekamaadha shakkiin qabu akka godhu taan shakkii takka illee qabu viidiyoo kana seenaadhaaf kaadda akka isaan dhibbatti moonelee jechuu baatan 85 moonee ka jechuu taan shakkii takka illee qaban jechuudhaaf taan yoo isaan akkas godhan if keessa gabboochee mana galtee taaziyaa teessamoo eessa baakeetii seenuudhaaf teessa eessa mataa qabatta leenca gaaraan qabdu kan qabdu arra deeggaraan jirtu cinaa dhaabbachaan jirtu dhagatti darbita eessatti mataa qabatta qotee bulaan keenya aare onnate booheen mana galaa ta'aadaa teenyaa nu deebitii jechuudha ta'aadaa teenyaa tan lollee baanee mataa qaqqabannee mana galu that was what happened to us in 1991-92 antara qaamaaniin beeka 92 osoonuma tigree amata dhufirraa kaafne TPLF amata dhufu 93-94 osoo jennuti biyyarraa baqannee hogganoonni hundi biyyarraa baqatee boodarra salphinatti booda'annee mallasumaa kadhachuu eegalan jechuu hogganoonni keenya mallas kadhachuu hayyoonni keenya goonni keenya meeqaantam daaraa ta'e dhume jechuu boodarra ummanni akkasitti onnati sun mana galeetuma shuumawee hafee jechuu if keessa gabboodha meeqaan maraate الراس يوني أمرة أوبشنا لتشوتو لفخاينه قبسو نجايا بيخيسا ديجرادا قبسو هيدن نوت آتيفيس خرادم دمين أكدم دمين هندت يوش إنان أبنه نوتو إفنياتي ساد آجر برو قويا أسباني جرخو موني جئي نفتنيان أسباتي في فنين نقبل شفته إيه سباخي تي سينو دافتي سلمو رمو دا خرانتنا injifannoo oromoodhaa hawwitu gantuun baan
gantoota hin baanu warra gartee harka kennee garaa fi guututti jiru hin baanu sabboontonni ilmaan oromoodha warreen sabaa yaaddan gaafa nafxanyaan finfinneetti as baatee isin gubbatti dhiichifte achi ilaalaadhaati harka achi ilaalaa harka waan fedhetti hunda gaafa san eessa mataa qabatta eessa seenta eessa dhaquudhaaf teessa kanaafuu waa lameenuu waliin oofuu dandahuu baruudha qabna nafxanyaan lachuutu wajjin oofaadhaa jirti asiin abiyyi hooyisaadhaati abiyyiin goota keenya jechaadhaa duubaan ummata fi qawweetti hidhaadhaa jiran dargaggeessa fi leenjifachaadhaa jiran kan hin dagatinaa warreen biraa akkasi jiran oromoon garuu harka duwwaadha teessee kaabii mormuus harka duwwa taa'ee borbu jira waa takka illee boruuf sagantaan qabu kan abii deeggaruus taa'eetuma harka dhawu malee nyaatee garaa guutachuu malee sun oromoodhaafuu yaaduu biraa deemi kanaafuu ilmaan oromoodhaa yeroon tanuma emotional taaneetuma gaafa gammachuutis gammannee gaafa aarrees zaabarra aarree as gubbaa ol baanee lollee zarraaf jennee kan arrabsinu arrabsinee kan faarsinu faarsinee daangalluu miti yeroon amma jirru yeroo dhaabbannee yaaduu qabnu haasofni kiyya kun qabsoo oromoodhaatiif maal gumaacha maal godhu danda'a wanni an godhu qabsoo oromoo qooda akkamii fudhachuu danda'a jennee yeroon if gaafannu ammaan tana kana irra wanni silaa roorroon ammaan tana joor gubbat deemtu joor adda baasanii roorroon joor gubbat deemtu silaa humniti oromoodhaa jabduun duuba jiraatte roorroon tun hin jirtu dhugaan isin himan dhugaan isin himan silaa humniti cimtuun takka joohar duubaan jiraatte ta qawwee qabdu jiraatte arra roorroon tun addatti ilaalan maanta na Biraanuu Naggaa intala goflola mataa maarree dhaasan hundi isaanii lammii biyya alaati Leencoo Baatiidhaa kan maanta na haasa kun lammii Ameerikaadhaati garuu piraayim ministeeriidha bakka bu'ee haasawaadhaa jira dubbiin isaanii ilaalamtu yoo mootummaa deeggarte lammii alaatii miti lammii samiituu ta'e namni si gaafatu hin jiru yoo amaara taate lammii biyya alaatii miti lammii warra samiituu ta'e namni si gaafatu hin jiru yoommoo lammii alaa taatee oromoodhaa fi dhaabbadhettee mootummaa dura dhaabbatte ati bakka hin qabdu maaliif oromoon humna hin qabdu oromoon humna hin qabdu dhugaan jirtu kana arraaf brainstorming kun isiniif gaa mee itti yaadaadha akkanumatti iyyaa oluun hin feesu waan gadi arra tanaan jaa boru maaltu itti aanuuf ta'a boru maaltu addeema yoo tun taate maaliin godhuu qabaa yoo asin dhufte isaaniin bahuu qabaa jedhanii if dura fageessanii itti yaaduun isin goomtu kanaafin xiqqoo maqaa dadhabee si yaadachiise nuti oromoo irraan tana maal qophaa'aa jirru laata yoo filmaata kanatti milkooyne hoo maaltu itti aana maal lafaa qabna yoo filmaanni kun hin taane maal lafaa qabna waanjuu dhalti oromoodhaa tan oromoodhaaf yaaddu hundi amma if gaafadha filmaanni Itoophiyaadhaa kun yoo milkooyne yoo filmaata kanaan hin moone maaltu itti aana namni gariin kotti yaadaan joor fuudhee piraayim ministeerii godhee katti aanu isaa shakkiin qabdu isaan nu bulchuu taa'aa jedhee yaada joor achiin gahuudhaaf garuu idduu kana maaltu biriija akkam gubbat harkaanfachuudhaa deemnaa waan yaaduu hin dandan waan joor hedduu fudhaniif bakka piraayim ministeeriin itti aanu Joowar Maammadii shakkiin qabnu waa takka illee eessatti bara Joowar silaa biyya akka Ameerikaa keessatti dorgome joor immoo biyya dimokiraatoitu biyya sagaleen namaa dhagamtu keessatti islaama oromiyaan baanan sun Ameerikaa taate asitti dorgome akka Joowar immoo shakki takka illee qabu shakkiin takka hin jirtu garuu biyyi keessatti dorgomuu deemtu biyya Afrikaadha sanuu Itiyoophiyaa sanuu warra aangoodhaa bololee garaa fi guuttachuu malee dantaa uummataa irraan kaatiin keessatti hin dorgomeetiin karaa dimokiraasiitiin immoo jechuun xiqqoo abjuu fakkaatti. Sigalee yoo akkas taate
wanni itti aanu tan nuti lafaa qabnu maali waan ji'uun gaafii kaasuu barbaadee tana sammuu keessatti xalaanxalaa ol qabaadha itti yaada keessattuu hayyoonni keenya itti yaadaadha gaafa biraatti walitti deebinee maasii tana ol keessaa ganneenee waan biraa waliin naynaa fayyaa ta'a yeroo gaarii.